aangoonni kuttee jechuudha. Kana hawwaboon sulultaa keessa bakka inni masaraatti jaarachuu jiru san keessa sossoo'u jirti waboon. Kana kan gartee naannoon Amaaraatu harkan jirre, Tigraay harkan jirre, Affaar harkan jirre, Oromiyaan tun irra guddoon isii harkan jirre waan Finfinnee takkittii san hin ta'in. Kana gartee biyya tanaa waa ta'aa fi jarri suuta akka rifeensa qooshaa keessaa baasanitti suuta harkisanii sheexaanticha kana uummata idduu baasuu jiran malee kana yootti qaceelamu torbaan tokko sirraan fudhatu. Bar wayyaaneen sunuuni kutteen siin jee sirni uummanni hin jaalanne sirni uummanni hin filatamne sirni uummataan hin filatamin sirni uummata if duubaan qabne ka wayyaanee jabaan sunu ni kutee jechuudha. Kun ummata dhiisii kaabinee mindaatti baasuu if duubaan qabu. Na amanitan. Kaabineen isaa osoo carraa harkattee mataa keessa isa dhooyti waardiyaan isaa ta'e isa jala deemtu. Nama jaaramee jabaatee hayyoonni keenya immoo walii qabu jiranii tanaa jecha namni usee tatta'a malee. Kaabineen isaa isa jala hin jirtuun siin jedhu. Kaabineen isaa. Ta mindaa inni baasuuf hin siin jedhu. Ta baay'ata inni lallabuuf. Saniifuu kun sirnichi kutuuf ta'a. Sirni kutu kun akka hireeteetiin hin kunne. Sirni baduun dikka si balleessaan kunne. Ammarraa jaaramuun wal dhageeffachuun ammaa jechuudha. Kan walii dhageeffachuutti hin jirre bar Tigree fi Amaarri dheengadda akkasii wal fixee qaruura qaama saala dhalaa isaanii cabsuu ture sun arra baran diinni keenya qaallicha kana jechuu jira. Waliin haasuu jira. Ati bar gaafa Minilik waan seenarraa dhageenyeeni waan seenarraa dhageenyeen waan ija teenyaanuun harkiniin haga ammaa bar sabaa sablammii balaaleeffachaa jirta bar. Waan viidiyoon lafa jirtu tan ija teenyaan garre tan laayifii dabarsaa turan tan laayifii dabarsaa wal fixaa turan. Wayyaaneen dhabamuu qabdi jedhanii gartee walirra bubbahaa turan sun ara lakkii dhabamuu qabdanii waliin diina dhabamsiisuu qabna jedhanii tokko ta'u jiranii jechuudha. Isaayyaasii fi wayyaaneen akka diinatti wal barbaadan sun arra bar tokko ta'aniiti gartee diina isaanii barbadeessuuf deemaa jiranii jechuudha. Ati maaltu tokko ta'uu si dhoorke? Ati bar marroo ilma kee mucaa kee kan lolachuu dandeessu kan akka feete godhuu dandeessu kan irratti ololoo ooftaa bar diinaa wajji teesse. Ati bar jaawar maamma mucaa kee ilma kee kan lolachuu dandeessu kan adabachuu dandeessu kan tumuu dandeessu harka duduubatti hiitee yoo inni waa balleesse adabachuu dandeessu kana teessee olola irratti ooftaa. Ambiti bar diina qawwee harkaa qabu biyya harkaa qabu santuu bar walit dhufee ay diinni keenya kanaa jechuu jira. Mee bakka jiru if laalaa rabbi sodaadha. Ummanni keenya dammaqaatii bakkuma jirtan qofa if laalaa. Akkanaan milkiin hin jirtu. Akkanaan kasaaraa malee milkiin takka ta dhuftu hin jirtu jechuudha. Yoo kamma deemu jirru kana deemne ni salphanna ni xiqqaanna saballi salphifna jechuudha. Garaachoo warra garaaf deemu warra garaaf dubbatu warra garaaf duulu kana bira kuti irraanfadhu. Galmi keenya fagoodha galma kee ilaalladhu. Galma kee ilaalladhu. Ilma keetiif biyya bulcha maarri Haayila Sillaaseen ilma keenya ture. Tafarii Mokonnon guddataati. Mangistuu Hayilamaariyaam ilma keenya ture bar. Ilma Hayilamaariyaam ayyaanaati bar. Oromoon biyya bulchuun ammaa miti. Kan mormamaa jiru sirna mormaa jira. Yeroo hunda yoo marroon ichi dhaqee sirna kana hordofees kan ati mormitu sirna malee namoota achirra jiruu miti jechuudha. Maaliif sheexaanticha kana namni kophaa baasee morma? Sheexaanticha kanaatu tokkummaan jaalatu, araaran jaalatu. Woboon gatii kafalteeti araara jettee Tanzaaniyaa dhayte. Jaawarfaan gatii kafalaniiti araara jedhanii biyya sani galanii amata meeqa hidhee gurbaa burtukaana fakkaatu hidhaa naqee lafee callaa tana gayyaase.
Hacaaluun araara lallabee fuudhanii qabri galchan. Battee urgeessaa araara lallabee harka hudduu duubatti hidhanii ajjeesanii kosii keessa darban. Taayyee dandayaa nu gahaa. Si jala yaane dadhabne nu gahaa. Amma gartee wal ajjeesuurra waliin ajjeesuu wayyaa. Si gale? Billawa keenya galkat deebisuu qabnaa jennaan hidhaa naqanii isa qofa hidhaa naqanii hin dhiifne maatii isaa tahumaan beekne ilmoo amal lamaa bineensa jalatti haadhaa wajji darbanii jechuudha. Kana hunda maaltu godha? Sheeyxaanticha kanaa godha. Tanaaf namni sheeyxaanticha kana hadheeyfatee isa mormaa jechuudha. Amma kaadiree naannoo Oromiyaa jirtu taayyeen hidhamuu ni deeggartaa osoo jette takka harkan baaftu hijaab jetti sii gala. Waan kana namoota muraasaa godhu jira nuti ni beeyna. Ka goosisu jirummoo sheeyxaanticha kana. Diinni Oromoo guddaan sii gale. Diinni Oromoo guddaan kan Oromoon gamtaan tokkummaan firraa buqqisuu qabdu sheeyxaanticha kana jechuudha. Sheeyxaanticha kaayyoon isaa, waaqni isaa, amantiin isaa, abbaan gadaa isaa, rabboomni isaa, waa hundi isaa, kursi isaa ta'e kana. Kanamummaan qabne, kanamummaan ittiin dhagayamne, ka du'eetiin biyyee tahaa, ana dhiisii gadaa fiinuu, ka gartee akkasitti addunyaa ashkaraakkaruu ture sunuu du'ee biyyee ta'e jee nama yaanne. Arra jiraadhu boruu irran kaayyanne, nama kijiban saalfanne, nama sobuun saalfanne. Nama ajjeesuun gartee itti akka filmitti taa'ee itti bashannanu miskiina duukan. Nama akkanaa kanarra duulu qabda malee nama akkanaa kanaa wajji duulaa jettee gartee namoota afanfaajeessuu namoota yaamuun sirraafaaf habboleessu. Oromooti ija dhaabbadhuuf ilaale. Kana hunda wanniin siyaasee arra gartee ka gartee rakkurra jiru ka gartee wal diigaa jiru ka wal qoodaa jiru Oromoo qofa. Amaarri bakka takka deebi'u jira. Amaaraa Tigreen tokko ta'u jiran. Shaabiyaa wajji tokko ta'u jiran. Gurmuu heddummeeffachaa jiranii jechuudha. Arraas osoo woboo qabdu, osoo hayyoota gurguddaa kana qabdu, arraas ka booda gartee xaaqa taayyaa ta'an sumaa jechuudha. Saniifuu laal namni gartee wanni dhaga'ee hina'amuu jedhan si galee informeeshina dhageeffatee hina'amuu jedhan yoo diinni si dhufu jira qophaa'e namni siin jee diinni sun gartee haala kamiin dhufu jira jetteeti akkamiin dhufu jira jettee qawwee moo madaafa moo ulee moo manca moo jetteeti ittiif qopheessitaa jechuudha. Nuti isinii himne abiyyi ilma kee osoon hin taane diina keeti. Ispeeshaalii namni Harargeefaa bakka deemutti isin balleessu jira. Xiiqii keessa isin galee jira. Nuti ni beeyna namicha kana ni beeyna. Parsinaalii beeyna. Akka kee oduun haasa'utti hin jirru si gale. Oduun haasa'utti hin jirru. Ni beeyna sirri beeyna. Warri imma gartee asirraa abbichuu maarree jiru kun abbichuu dhiisi shimallisuu ijaan harka hin beeku. Nuti garuu shimallis irraa eegalee hanga abiyyitti akka wajji teenyee beeyna. Amala isaanii warra isaanii wajji guddatellee teenyee nama isaa wajji amata meeqallee dalagee beeknee sirritti qorannee namichi kun gartee diinni isaa guddaan keessattuu uummata Harargee uummata Oromoo tahuu jala murree isin himu jira jechuudha. Takkaa wanni ati ilaaluu qabdu eega sirni kun aangoo qabate Harargee qofa ilaaluu qabda. Bara isaa keessa kan namni gosaan wal qoodee wal fixe. Bara isaa keessa kan namni gandummaa qoodee wal fixe. Bara isaa keessa kan abbaa gadaa rashaname. Bara isaa keessa kan Oromoon buqqaatii takkaa bara mililikuu buqqaateen beene buqqaate. Bara isaa keessa kan Oromoon dhumaatii bara mililik takkaa dhumteen beene dhumte. Bara isaa keessa hiyyummaan qaala'insi jireenyaa kan dooktarri bahee sadaqaa kadhate. Kan barsiisaa yuunivarsiitii gabbahee huccuu namaa miicuu guyyaa yuunivarsiitii barsiisaa oolee galgala huccuu namaa miice bara namicha kanaa keessa. Bara kana keessa kan barsiisaan barataa barsiisuu dadhabee daree keessa kufe beelaan.
bara kana keessa kan barsiisaan nyaata sadaqaa hiriira barataa wajji dhaabbatee itti fudhate bara namicha kanaa keessa bara hongooti namichi hongawa kan hunda inni wanni godhuuf karooraan godhu jira kan hunda wanni godhu jiruuf karooraan godhu jira jechuudha maaliif namni yoo quufe yoo nyaatee dhuge nan lafaa kaajee yaada jechuudha yoo beela immoo waa'uma garaa isaa yaada jechuudha san gubbaadhaan nagaya dhabsiisee hogganoota Oromoo afaan godhee warra dheengadda afaan tokko ta'ee diina dura dhaabbachuu ture arra afaan godhee sigalee walirra bobbaasee jechuudha bara kana keessa jechuudha ilmi keessi jaara malee sintiiku jechuudha namichi kun osoo ilmaan Oromoo ta'e tana dubbaddeetiin isinirraa bu'a namichi kun osoo ilma Oromoo ka dhugaa ta'e nama Oromoof yaadda'u ta'e lubbuun tiyya nam tokko anangaan fedhe jabaa ta'ullee nam tokko sirna uummanni kun jiruu isaanii itti fayyadamu akka Minilik sirna Amaaraa afaan Amaaraa aadaa Amaaraa Itoophiyaa keessa gadhaabee du'ee haga ammaa Amaarri sanii fayyadamu jira akkasittiin sirna jabaa tokko sirna Oromoon jiruu tiyyatti fayyadamtu sirna Oromoon naa yaadattu hayyoota Oromollee jaaree afaan Oromollee guddisee aadaa Oromollee guddisee Oromollee guddisaa jee yaada osoo ilma si yaadu taate na dhageeffadhu osoo ilma si yaadu taate kana si yaada inni garuu waan ati qabsoo teetiin fidatte balleessaa jira tokkummaa ati qabsoo teetiin fidatte caccabsaa jira aadaa ati qabsoo teetiin fidatte balleessaa jira aadaa qeenxee aadaa biyya diidu aadaa gartee hin barbaachifne aanoleen seenaa kijibaati calanqo seenaa kijibaati seenaa qeenxee biyya diidu jeeti seenaa tee balleessaa jira mee dammaqiif laali yaa sabaqo mee dammaqiitu meef laali